Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu yaa obboleeyyanaa karaa obboleeyyan addunyaa yeroo maal fakkaatti soomanni ibadaan akkam jirtu rabbiin warra soomii irraa argatu nu haa taasisu. Wallahi yoo dhugaadhaaf rabbiif jettee diinii kan keetiif boote irraa argatta warra dheebuu quraanaa jedhe kana rabbi dheebuu nu haa baasu inshallah. Kanis guyyaa hadhaate obboleettiin teessanii garuu namni tokko hin beeka hospitaala keessa ture. Hospitaala keessatti har'a deemee madaa yookiin iddoo operaasyoona yeroo deemeetiin madaa qayyarsiifachuudhaaf deemu. Ajaa'iba wallahi waan nama dinqisiisaa wallahi waan nama boochisaa waan nama gaddisiisaa argeetiin dhufe. Maali wanti sun yeroo jettan obboleettiin teenna magaalaa Beirut naannoo ganda Daawraa jedhamutti jiraatti. Isin sun mucattii Baalee Roobeeti Zulfaa Gammachuu jedhamti. Zulfaa Gammachuu musliimaa mucattii maashaallah diinii dhuddeertu baay'ee tokko qaraateerti. Mucayyoon tuni guyyaa Leelatul Qadr galgala dhaabattee Leelatul Qadr du'aa gooti. Namittiin isin gaadaa fi cufattee du'aa yeroo gootu namittiin sagalee isii bakka isin ibaadaa irraa oo'insa irraa boocha irraa sagalee ofii kaf gootee yeroo isin bootte du'aa gootu warri mana jiru hirriba keessaa rifatanii ka'anii. Yeroo rifatanii ka'anii jedhan namittiin haati manaa jechuudha ol kaatee kilaasa isii banattee ittuma seentii hurfa isii keessatti yeroo itti seentee jettu isiin kana hundaa quba hin qabdu. Akkuma itti seenteen quraanicha fuutee harkatti qabattee isii harkaan yeroo cummifee qabdu ofirrumatti dhaabadhee salaama baafadhee naan jette. Ofirrumatti dhaabadhee salaama baafadhee rifadhee shuu maamaa jennaan hin dhooftee yeroo na dhooftee jettu sirrifadhee harkana qabdee gadi na baasti gara balkoonatti yookiin gara barandaa irratti naan jette. Yeroo harka qabattee baatu faanuma gadi bahee quraana beenzila kushiinaa keessaa fuutee harka tokkicha gubinaan jettee yeroo isii itti nattu lakke beenzila kana quraanichatti naqinii natti as naqina gubi jetteen yeroo sanis namittiinis isii gubuuf itti hin mijanni ta'am. Amma halkan keessa ta'eera sa'aatiin namni hundinuu rafaniiranii ilma hangafaa intala lammataa intala ilmaa abbichi mana rafee jira wajjin bahanii gara balkoonatti namittiin hanga ammaatti quraana mana keessatti qabdee yookaan ammoo sammii natti awwaalchiste jettee qoricha nama keessa keettiin irra teetta jettee quraanicha beenzilatti as naqxee quraanicha gubuudhaaf yeroo isiin addahaa qabattee gara quraanichaatti gadi jettu ibiddi mataa isii irratti qabate. Yeroo mataa isii irratti ibiddi qabatee jedhu ibidda kana eenyurra haadamsu ambulaansii yookaan warri qayyi masqalii jedhamu sunniinis hin bilbilanii hin dhufee dhaamsus hin dandeenye jechuudha. Osuma namni iyyee baneeyyeen iyyanii bishaanitti naqanii maalitti naqanii yeroo jedhanis ibiddi dhaamuu hin dandeenye. Akka badeenis maala badeenis ibidda irra dhaamsanii amma gara hospitaala ministeera Shifaa Hariirii kan jedhamu hospitaala beekamaa Liibaanos keessa jirti. Namittiin tun garuu lubbuun isii hin dabarre ammaaf hin jirti. Obboleettiin teennas garuu baay'isite siqaayii keessa waan jirtuuf ammas qaamaanis isii haasofsiisee dhufee obboleettii teena jechuudha. Obboleettiin teena Zulfaan kabajamtuun dhugaadhaan waan rabbitti bo'aa turteef rabbiin isii hin ganne quraanicha isii yookaan namtittiin qaalii rabbii gubuudhaaf yeroo ibidda itti qabdee kaatu rabbiin garuu beenzilli kan itti naqame quraana irraa intal namittiidhaatti hin naqamne gara namittiitti ibiddi deebi'eeti namitti gubuudhaanis qaamnisis bakka mormaa ol hin jirtu jechuun hin danda'ama. Garuu iddoonni narboonni waan hin duuneef lubbuudhaan hin jirti jedhama. Zulfaan ammoo baay'isitee siqaayii keessa jirti.